mucaa tokko Su'uuditti iqaamaa fidi jedhanii qabde boolisni Su'uudii qabee jedhan. Iqaamaan kijibduu jedhan iqaamaa namaa takkaan deemaa. Iqaamaa namaa tana gama duubaatiin akkana boolisa dura qabee gama gartee footoo suuraa qabu kana ufitti as qabee gama duubaa boolisa dura qabee iqaamaa. Jennaan boolisni aboo qallibil iqaamaa as garagalchi fuula iqaamaa tanaa jeen. Gara footoon jirtuu fi kana natti as deebisi jechuudha. Yaa boo dhagayyaa shurxaa jedhe yoo sii taate akkanatti yoon kanaan ofiifuu duyda tokko na dhukkubaa biyya tiyyattiin galuu fedha akka feetee jeenje yoo sii taate akkanatti ilaali. Namni nuti isaa taanu nuti Muhammad, nuti Ahmad, nuti Aliyyi, nuti Yuusuf, nuti yoo feenillee magarsaadha. Suura ijoollee akkasii magartuu fi daraartuu namni nurra qabu hin jiru. Nuti akkanatti yoo taaneef akkanatti. Nuti maqaa kana qabu jechuudha. Yoo taaneef nama hundaa yoo taane nuti maqaa kana qabu jechuudha. Maqaa kana ofirraa mulqaa akkasitti nu tahaa jechuuf qomilee jabaata duuba. Kanaafuu hawaasa kiyyaa. In dogoggorina in jeeqaminillee nuti akkana ilaalchi keenya ani akka tokkotti waan hin labsuu fedhu qabaarra seenaaf hin labsa humna qabaadheetiimi amiin ibrooti ani humna qabaadheetiimi ammoo seenaaf hin jaa ilmoon guyyaa har'arraa haatee dhalatte amata har'a booda maqaa nuti jaalannu san malee akkam baafne asirraa labsa godhuu barbaadatu. Humna tiyyatti seenaa fi waan birootiif himi. Seenaaf. Ilmoon edana dhalatte. Maqaa nuti jaalannu san baafamuu qabdi. Ilmoon torbaan kana keessa dhalatte. Maqaa san baafamuu qabdi. Aljawaabu maa taraa laa maa tasma'a. Deebisaan haasawa osoo hin ta'in hujii ta'uu qaba. هودي جولين تنجي نما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جو جولين ساتا ألتو مكانو تجالا نسان بافتو قبنا مكان ألا نير قد نسان بافن نلب سيبير هم نترى اللفظ تجرى بير أي أميني برو أي مسكينة والله أي مسكينة أميني برو هم نترى نلب سيبير إلا وسيونا ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني جرجرتون بنت كيسنا مكجرا كل أرجونا من أنا أول اللي قال لي جبسة سنين جنا يا با يا دين قدر كان بدي ما جرو يا ترى sana irratti namoonni baay'een deebii kennaa jiru. Shimallis jechuun kuma gaddeebii jechuudha. Shimallis jechuun kuma gaddeebii jechuudha. Akkas jechuudha kan egaa maqaa kana yeroo tuulee kudhan ta'in tuulama ta'in dhibu kuma tokko ofirra gaddeebii jechuudha. Kanaafuu maal inni egaa amma dhumuraatti nu wajjiniin turaa isiniin jedha affeerraa kiyya. Kaab Sheekhaa Buttaa mee maal jedhu hanga xumuraatti nu wajjiniin ta'an walumaan hadaawwannu isiniin jedha. Baarakallahu fiikum. Islaamummaan ruuhii kiyyaa. Biyya fudhachaa jira. Dhiifama naa godhaa tooje maqaan Yuhudii fi maqaan Arabaa biyya fudhachaa jira. Maqaan Arabaa kun kami? Arabni مكان كيا كعب شيخ كعبوتا ابن العزيز ابن الغلب ابن المالي سنجاغا سيل اتفق موتو ما فكرتني لما وجي مريت تورا ساوث افريكا جرتن كان مكان كيا عرب نغمبر امه خبجا اسني غدي امه خبجا ما دابر امه سلا اوسوبي تنيبر ما عرب جتني سيدا bakka teessanii farsoo dhuydan san hundatti siidaa araba juu jaarrattanii silaa jala teessanii siidaa dhuydanii. Wayyaanee walii qabdee hangam takkatti shawaroobiin isin dhooyte gaafa arabni dirooyinii isinitti hin kennin maa walii kijibnasa.
Arabni ummata kabajaa qabu jechuudha. Eenyuutu biyya nurraa fudhatee maqaa araba jedhamu kana maqaa araba juutu as guutee biyya fudhatee Shimallis Abdiisaa Tiraampii Afrikaati beekadha. Shimallis jechuun Tiraampii. Tiraampii waan adiin dhoo isaan haasa'u hunda waan adiin iccitiin haasa'u hunda gabbee hima sii galee Tiraampii irran kaayyan. Tiraampii Itoophiyaati namichi. Waan dhoo isaan haasa'an awwaan takkaan arge. Jarri kun lafetti Jaawar Mohammad kana akka nama siyaasa wal dhabe osoo hin ta'in akka nama gartee lafetti Jaawar kana jibban nuwaan xiinxala laalee maaliif akka Jaawar kana jibban? Edaan hanguma Jaawar Mohammad jedhamu saniif isa akka jibban wanni sun har'a furuuf naa taatee jechuudha. Waan duraan gartee farsoo keessatti walii buusan dheeraan kiyya wayii beekaasii galee gabbahee gannaqee jechuudha. Waan gannaqaa fa'aa wajjii waliin naqaa turan gabbahee gannuu naqee jechuudha. Kun gartee nama jajjabeeffamuu qabu jechuudha. So maqaan arabaa kan inni balaaleeffatu kun bar ummanni muslimaa kan inni balaaleeffatu kun parsantii meeqa bulchuu jira achi keessa? Parsantii 80 ol muslima bulchuu jira bar. Kamaal Jamaal kana bulchuu jira bar. Anamma maqaan kiyya ittiin boona. Maqaan kiyya Ka'ab Sheekh Abutaa Ibnul Aziz Ibnul Ghalb Ibnul Malin Sinjagasi itti fufa. Ibnul Aziz and Ibnul Abdul Ghawi jama maqaan kiyya ittiin boona jechuudha. Maqaa kiyyallee niin boona. Eenyummaa kiyyallee niin boona jechuudha. Namni na gaafatu jiru. Namni maqaa kana baafadhu, maqaa mukaa baafadhu, maqaa jaldeessaa baafadhu, maqaa hattuu baafadhu. Ante Shimallis jechuun maal jechuun? Afaan Amaaranyaa tadaagara ante. Shimallis jechuun bara afaan Amaaraatiin huma gaddeebi'aa jechuudhaami. Ati maqaa Amaaraatiin maqaa wasaqa kana baadhatte. Maqaa Musliimoota. Maqaa Rabbiin Quraana keessatti dubbate. Maqaa Rabbiin Baayibila keessatti dubbate. Maqaa Rabbiin bakkayyuu dubbate kana xiqqeessu barbaadda. Mee dura maqaa kee iflaali. Maqaa haadha mana keetii, maqaa ijoollee teetii eenyu, maqaa ummaa teetii akkaan himuu barbaadda asirratti. An nama kabajaa qabu jechuudha. Ilmoo kabajaan guddatte, ilmoo safuun guddatte. Akka keetii barandarratti lukkuu aamboo fi ginciidduu lukkuu naggadaan guddanne sii galee barandarra taa'e. Namni afaan keessa dha'ee guddisee jechuudha. Ani hin dubbadhu sii galee atummaan nuu himee jechuu gabbee. Atummaan gabbee nuu himee jechuudha. Maqaa gartee Barbaraa ibnu Malik, Anas ibnu Malik, Suudees, Usmaan ibnu Affaan laammee maquma isaaniitu nyaata yoo nyaatinuu simbaasu Tafarraa Girmaa Shimallis maar أعوذ بالله من الشيطان كم مالي مكا شيطان يقول أنا سنيفين كبجاروي والله واني شيطان يا مجرون فقط واني شيطان دبسو جرون فقط سو سنيفو يو والكبج نمني سن كبجا قوفته أبدو جامته دتبمته نقوفته تقف يا ماري سيقول قوفته Goftooleen keessuun xaggaf jette si'ile. Iquufte namni si buusu hin jiru. Namni waa takka si godhu. Yaa Rabbi nurraa buusi. Yaa Rabbi Abiyyi irra jabaa. Yaa Rabbi namicha Abiyyitti himannee dadhabne. Yaa Rabbi ati nurraa buusi. Muslimni Rabbi si kenna. Hayila Sillaasee muslima tuqeekkute. Yaa dongora Hayila Sillaasee muslima tuqeekkute. Mallas Zeenaawii abbaan kee muslima tuqeekkute. Qeyroo sababaaf jammale muslima tuqeekkute. Daarguun muslima tuqeekkute. Ka muslima tuqe tokko milkaawaatii kuttee beekan. Sijjeesee Rabbi naa haawwasu. Wallahi sijjeesee Rabbi naa haawwasu kutte. Abba feetettiin. Namni bar bulchaan biyya tokko muslima bulchaa waaqeeffata bulchaa sigale maraata bulchaa maraattu bulchaa dhaba bulchaa miskiina bulchaa nama hunda afaan rispeekti qabuun haasawa malee
akkanuma keekko albaa'eef keessa sanuu harkanaa dhawaajee hiixatee dhaabbataa baranga ummanni harkatumu ija keessa eegu jiraami boru dalagarraa ariyaa dirqama harkatumu qabarre maaliif filamanichi dhufan duraanuu abaluu waajjira kanarraa maaliif gaafii akka namni hin gaafanneefi filanii walgayiitti ergan yeroo hunda amala oppiidiyootti filaniiti walgayiitti ergan amala oppiidiyooti akka yoommaati abaluu gaafii gaafate jaan warra si ergasanii dawwalaniiti nama akkanaan nutti ergitaa kan nu qaaneessu ka gaafii nu humna teenyaa olii nu gaafatu nama san dalagarraa ari'a lubbuu gaafiin gaafattu jechuudha. Manni lallaalaa bara eenyu harkan dhayini laalaa bara eenyu harkan dhayini jallatee dhaabbu siin garsiisa. Eenyu laal amantaan sun laal waan ajaa'ibaati harkuu ta'e isaa ol akka hin taane ifatti lafa kaa'an. mee dhaabbuta oromummaa tanatti deebina hojii ati oromummaa irratti dalagu jirtu siin. Yuudii fi maqaan arabaa biyya fudhachaa jira. Ija isaa laal akkatti irra deemu laa warra harka dha'u irra laa. Amantaan sun yoo harka dha'uu baatte dalagarraa kutteeti. ol akka hin taane ifatti lafa kaa'an. Amantaan sun oromummaa olii. Haya sabboonaa kiyya. Ay sabboonaa kiyya. Ay pirezidaantii oromummaa qabaa. Amantaan sun oromummaa ol. Mee akkuma ati jettu sanaa goonu. Ati dhugan nama sanii. Barbara ati oromiyaa bulchitu abbaan gadaa rashanamee bar. Abbaan gadaa ka shawaa himatu ati ilma shawaati bar. Abbaan gadaa karrayyuu fi jilli isaa si galee. Hay namni abbaa gadaan kabajin oromummaa tam kabajamee oromooti. Amantaan sun oromummaa ol. Way oromummaan uma jaalata ay tooshi mallis way oromummaa way oromummaa kanu parboo pirezidaantii sabboonaan waa filee bara biyyi way nama filuu numa beeka biyyi keenya kunis biyya lammaa magarsaa irraa ka'ee lubbuun dubbannu karaan gagadiiti jeeyan jaartiin jaarsa jalaa butaantii fuunaan way qullaa ifiin dawaa jala ciyaare yaantan lubbuun dubbannu karaan gagadiiti jeeyan jansi lubbuun dubbannu ajaa'ibaan nuu filte an hin jenne soo saniifu oromummaa tami oromummaa abbaa gadaatti rashantu mee harargee fi arsii wallagga maarre kana dhiisaame mee shawaa keessa maaltu ta'u jira biyya inni himatu tana biyya inni itti dhaladhe juu tana biyya ijoollee xixiqqoo kondoominiyeemiitti hiree asirratti ijoolleen gartee isa diffeentii goona jettee rakkattu tana warri kun keessaa ba'e gandaalizimii keessa ijaare oromoon inni juutun tami miizota kee qofa kan dalagaa kenniteefi barqaa inni bar yaaboo namicha tokkootu beeyta ganda keenya gaara jala manni keenya beeyta aduun gaara jalaan akkasi gasseenti yeroo hundaa'u asiichi addunyaan gaara kana duubaan ichi waan addunyaan hafteen seeyu inni gaara kana duubaan waan addunyaan hafteen seeyu bakka inni oromoon bar miizotuma isaa kan dalagaa kenneefsa wo joolluma gandaan jaaree finfinnetti ol guuree dachii wayyaan irraa qa'ee yeroon buufte tana tiire tana bakka hanganuma oromoon faamilii teetan ginci keessaa shanee baqachiifte sigale waalaikum salaam faamilii teetan ginci keessaa shanee baqachiifte finfinne galchitee sooru jirtu bakka hanganuma oromoon oromoon ati bakka amantii ol tajaajilu jirtu abbaa gadaa irraa rashanu mana keessatti oromoo gubsiisuu shiftaatti ijaarte oromoo buqqisuu gudeechisuu sigale miila irraa ciruu tuullaa midhaan isaan tuullatan shawaa lixaa keessa maaltu dalagamu jira shawaa lixaa keessa biyya ati lukkuu keessa naggadaa turte san maaltu dalagamu jira achitti namni gudeedamaan jiru aamboo keessa aamboo
lafa seenaa bakka ammasii taraaran san barandaa ati lukkuu jala teessee gurgurtu ganda warqineesh maarree sanga maqaa siiniin irraanfadhe ganda ati dur barandaa jala teessee lukkuu gurgurtu san ichi jalaa shiftaan nama butaan jiru mee oromootama amantii ol jaalattanumaatu oy sabboodhaa keenya abba dura beeytaa bakka irraa cabnetti cabsine je'eeti namni dogoggoraan harka dha'eef qaallicha si galee namni dogoggoraan harka dha'eef akkasumas namni kanaa booda dammaqe adeero mee akkuma ati jetti sanu yoo ta'e mee oromoon bara ati biyyaan bulcha jettu ilmoon haadha osoo luyduu gujii keessatti waan irraa fuutu dhabdee reefa luuguu turte bara ati bulchitu oromoon akka qotiyoo camadamtee qottee takkaa bara Minilik akkasitti hin qonnee takkaa bara wayyaanee akkasitti hin qonnee yaa sabboonaa keenya hayyaa badaboo amantii olnumaatu oromummaa jaalatta pirezidaantii keenya hayi pirezidaantii jabaanumaa filegaa aboo filuunuma beeka abbaan filoo pirezidaantii ajaa'ibaa pirezidaantii siyaasaan haasawaan ummata injifatu mee nuutti fufiga oromummaan ati abbaa gadaatii fi ilmaan abbaa gadaatii rashantee nama guutuu aangorraa yaaftee ganda keessan bicha aangotti ol guurte amma finfinnee tana yoo dhayinte ganduma keessan hanga miizota keetii malee eenyuu jirame isaanuma malee eenyuu jirame qeeroon dheengadda miilatti dhabde cinqiitti dhabde arra cufti sii duuba jechaatee tattaa'utti hin jirtu haya meetti fufiga haya meetti fufiga Oromoon ifa manaa godhaatu maqaan Yuudii fi maqaan Arabaa biyya fudhachaa jira. Maqaan Yuudii fi maqaan Arabaa biyya fudhachaa jira. Amma eegee isaan gas gaafanne booda amma xiinxala biree deddeebinaa jechuudha. Haasawaa biree deddeebinaa jechuudha. Nuti dursa wanni beeku ani mataa kiyyaa bakka qabuutetti lubbuu tiyya tana caalaa ilmoo tiyya taniin dhale caalaa lubbuu tiyya tanaan natti aana lubbuu tiyya tana caalaa adeero amantii tiyyaa natti aanaa jiru wallahi billahi lubbuun tun osoo kennamte amantii tiyyaa fi kennu kanaan gada beeku zigen an oromoo amantii tiyyarra oromummaan caalchifata osoo oromummaan faayidaa qabaatte osoo oromoo loluuf faayidaa qabaatte jaarraa abbaa gadaan salaatu dhageeffadhu osoo oromoo loluuf faayidaa qabaatte taaddasaa birruu cherjiin deemu dhageeffadhu osoo oromoo loluuf faayidaa qabaatte caluma jee taa'ee lolaa jechuun ibaadaa dha waan ibaadaa olii godhu jiraami eega oromummaan ibaadarra caalte eega oromummaan ibaadarra ol taate waan ibaadarra jabduu godhu jiraamire usee taa'ee oromoo lolare osoo oromoo loluun faayidaa qabaatte qeensi guddinaa tumsaa cherchiin deemuu jechuudha osoo oromoo loluun faayidaa qabaatte mootiin keenya abbaan jifar amantii tiyyanarraan tuqinii sigale amantii tiyyanarraan tuqinii waan barbaadu jisiifna hadaraa jee diina duran dhaabbatu jechuudha amantiin tursiisuu jechuudha maaliif oromoo fi lola jeeti amantii isaa gannaqee ka'ee deemaa jechuudha adeeroo nuti elemoo qilxuu osoon qawwee dhukaasuu keessa laata maaliif qawween dhukaasutu wajji gadi seen ture seena dalagu jira malee ibaadaa rabbii dalagutti hin jiru jechuudha guyyaa malqiyaamaa meeqa dhukaaftee eeysa loltee boollatan buutee tan baatee namni si gaafatu hin jiru bira biqum sii fi hujii tee qof huccuun teetun ilmoon tee jaartiin tee qabeenyi kee maallaqa qiishaa yoo doolaara 100 takka qabaatte namni si qiishaa fudhateeti takka warra taaziyaa ta'e dhufeef hojjaan